Roobeel Ruutaan sobdee kolfite malee keessi ishii baay'ee miidhameetu jira. Abiraamis kana booddee mucaa kooti jedhee gara ishee dhufee mucaa akka inni ilaalle sababni isaa iyyuu yeroo inni dhufee hin miidhamte waanta ta'eefi. Ashamaa akkam jirtu hordoftoonni Qiddoo YouTube marti keessan siniin jecha. Qiddoo YouTube please subscribe like naa gochuun na jabeessa siniin jechuun jaaladha. Lafa onaa keessa taa'een barahaa keessa taa'een hojjedha miti Oromoo maaliif caaljettu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jechuudha. Isa kana siniin jechuu barbaada. Gooftaan koo sinaa heebbisu haa ta'u malee gaa Roobeel jechuudha. Abrahaam wanti inni gochaa jiru gaariis miti waan baay'ee godhee jira. Obboleessa isaa dirasii hanga hiisisu dirasitti Ruutaa nama cannaqu dirasitti waan hundumti isaayyuu namaaf hin galu jireenya burjaajahaa keessa kan inni jiraachaatu jirudha kan inni jedhee haa ta'u malee nama waliin argee jechuudha. Isa kanaaf iyyuu haala kam keessatti namni ishee faana ta'eetu jiru ifaadha. Obboloonni isaa muluun isaayyuu fuula itti geeddaratanii itti qayyaratanii. Isa kanaaf anis wajjinumaan jira, Abbushaanis wajjinumaan jira, Kaaleebis akkasumas immoo Iyyuunis isaan kun walumaadhaan jiru. Nama ishee barbaachisaa kan isaan jedhaniitu jiranii jechuudha. Ani immoo iyyuu sinii ishiin barbaachiftan hin jedha. Sin ishii hin barbaachiftan ishiidhaaf hin taatan ishiif kan ta'u ishuma mataa isheetiin jedha. Maaliif yoo jettaniitu ta'e Ruutaa jettanii ol baatanii gadi baatanii mucaa jireenya ishii dhabsiiftanii hanga ishiin dhugaa dubbachuuf taanaan qalbii ishii gattu dirasii hanga nama amtuu jedhamtee hanga waamamtu dirasitti kan godhe sin mataa keessan jechuudha. Ani firkuu ani dhugaa dubbachuuf taanaan firkuudhuma Ruutaa iyyaa waca kanaa kan dandeesse ani aduun biyya Dubaay gaafa natti ba'e mataan kiyya nadhuuf karaa banata dhugaa dubbachuuf taanaan jechuudha. Eeshikaa sana booda ifaan hin dhufee ifaan fa'i immoo kaleessa argitaniitu buziyyeen haala kamiin akka walitti isaan qabdee garuu edda viidiyoo Ruutaa faana Ermeellaan marammaramuu qabda jetteen booddeedha kanii wal argan mana buziyyeetti jechuudha. Maaliif jennaan sinaffeera jetteen turte mitiree viidiyoo gara dhumaarratti Ermeellaan jechuudha. Innis immoo amma dhiyoo nyaadheedha sa'aatii misaarratti kana jechuun achi sana booddeedha jechuudha. Garuu haala bareedaadhaan walitti qabde dhugaa dubbachuu fi nuyi duratti yaadadheen nuyi duratti keessattuu yeroo ayyaana waggaa yaadadhe rabbi. Haa ta'u gaa'ee ishiin tokko ta'uu isaanii qalbii bituu dhagaa kan ishiin barbaaddu keessattuu immoo ifarratti hojjechuudha. Ifaan deebisuudha, ifaan galchuudha, ifaan akka biraan faana ta'uudha kan ishiin barbaaddu jechuudha. Egaa addanni dhufee baay'ee wajjiniin taatee jirta Ruutaa faana. Ruutaarras immoo wanti baay'een gahaa jira jedheen jechuudha. Adaraa sitti kennuun dhufee adaraa kana akkatti harkaa fuutu ani oliif gadi kaadheen hojjedha. Hojiin koo dhaabbataa miti biyya garaagaraarran deema hin jedhu seetanii eenyuun jedha eenyu gooyyoomsa sanitti fakkaate nu hordoftoota nu himee iyyuu waan margan nurratti taphatu. Akkuma barbaadan nurratti ta'u dhugaa rabbi dubbachuuf taanaan jechuudha. Wanni wayii kan qaban fakkaatan kaampaanii wayii intefartii moo intefarseedhu waan akkasii kan qaban fakkaatan amma na dhufanii asirratti birree nurratti jedhan bittin nurratti jedhan dhufanii ayya jirtu miti raseen eeshiqa achi maaleennan Ruutaan sitti kennu barbaada. Anis garuu Abbushaanis wajjinumaan jirra. Annan kadhaa anna oliif gadiin jedha hojiin koo dhaabbataa miti qo'ee kan hin jedhu caatii biyyaa biyyatti dabarsitamoo maaliidhaan jedhee gara araar kanan hojjedhaa jette. Araarii alumineemii akkasumallee caatii kan biraa maal daddabarsu uffanni immoo baazawwee hin galu magaalaa Finfinnee amma Boorana irraayyuu xiqqoo 2-3tu gala malee hin galu caammaa 4 baattee hin darbitu baazawwee jechuudha. Boorana irraa Jibuut minaamin irraa gala mitiiree ingalu jechuudha. Amma nama biyya sanarraa hojii waan tokko deddeemu nan beeka waan ta'eef jechuudha. Waliin naasofna waan ta'eef
kanuma sinumaan xuqufanii kaa hordoftoota kiyya sinin jechuu barbaada. Ijoolleen Booranaa warri na hordoftan jiraachuu dandeessu. Akkasidha kaayee ennaan ati jetteef miti ani kan hin taasisaa jiru maal ta'aa jiru kan jedhanii Ruutaas immoo namoonni kallattiilee garaagaraan kan yaaddan ni jirtu. Ruutaan haadha daa'imaatii waan baay'ee dabarsitee dhuftee ani Ruutaa sirriitti nan beeka. Abiraamitti aansee anatu beeka Ruutaadhaani. Ruutaan nama akkamii akka taatee akkam akka turte waan baay'ee waliin dabarsinee isa kaleessaa immoo hin dagadhu hin irraanfadhu matumayyuuti. Kanaafiyyuu oma sin shakkisiisinii ani wajjiniin jira jedhanii jechuudhaanis wajjinumaan hin jiradhe daaniinis immoo wajjiniin jira jajjabeessaa jira. Haala kam keessattuu namni dagatamuu hin qabne waan gaarii keessa jira. Hojii gaarii bareedaa qabataniitu jiru jedhee jechuudha. Kaayyee Roobeel jechuudha haala kanadhaan galateeffatanii siin jechuu jaaladha. Meeriin immoo maraattee jirti qalbii gattee jirti jechuudha. TikTok irratti har'ammoo paantiidhaa fi tishartii taayitii irratti nuti biyyatti uffachaa turre jechuudha. Sayyuu magaala malee baadiyyaa keessa wanta akkasiin jiru isa uffattee maraachaa jirti. Sanyii qabdi ta'uu zarii qabdi ta'uu fira hishiidhuun qabdu ta'uu naan galu kan siniin jedha hordoftoota koo. Egaa isa kana siniin jechuu barbaada. Sanas haa ta'u kana adaraa harkaa fudhatee jira jechuudha. Adaraa dabarsanii walitti kennaniitu jiru jechuudha. Qabeenya abbaa isaanii waan dabarsanii walitti kennan fakkaatanii amma intala namaa dhugaa rabbi ani naan tokko jechuudha. Waaqa na aarsiti malee hojii mashiitiin na aarsiti malee ani Meeruuta baay'een jaaladha siniin jedha miti. Nan baqadha toon ishii ta'e waca kana nan baqadha baqadhee mucaa koo fudhadheen jechuudha. Callattedeen lafa da'uu lafa boqonnaa lafa gaaddisa gaarii wayii keessa dhaqee boqodhee bakka of barbaadanii dhugaan siniin jedhe namni of barbaadame of argaa. Rabbi amma Ruutaa waan of barbaadaa jirtu waan of argaa jirtu waan itti fakkaatu Waaqa. Ruutaa duratti dhugaa dubbachuuf taanaan ani viidiyoo isaanii inni tokko maal akka ta'e beektu gadi bu'een ilaala ammuma jechuudha. Viidiyoo toosaa waliin loliin gadi bu'een ni ilaala. Bakka yeroo isaan dhifama wal gaafata wal lolanii fa'ii wal kabalaa sun immoo adduma jechuudha. Na waan baay'eedha. Abiraam immoo har'a viidiyoo wayii argaan ture. Ruutaan warri dhadheessuu barbaadan Ruutaa warri jibbuu barbaadan Ruutaan yuutiibara malee tiktookaraa miti. Isa kanaafiyyuu anatu asiis tiktookis yuutiibis jedha malee ishii waan akkasii beektu. Garuu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan jireenya burjaajaa akkanaan agarran dhugaa rabbii jechuun haati manaaf abbaa manaan illee yoo walii kan illee hanga kan akkattiin miti bakka maaliif akka isaan gidduutti kun ta'e garuu nana gaaffiidha. Waaqayyoo araara isaatiin sinaa yaadatu araara isaatiin jireenya siniif ta'a jedhe siniif haa kennu siniin jechuu barbaada. Yaa Ruutaa yaa Abiraam yaa Irmeellaa isa kanadha. Wanta walumaan ilaalla garuu wanta qaqaldeettafu hin jiru hordoftoota. Wantoonni aaraan ganaa jiraatu dhugaa dubbachuudhaaf taanaan wantoonni aaraanii yoo akkuma isaan jedhaniyyuu biyya geeddarachuu baatanii biyya bahuu baatan ganaadhaan jedha. Isa biraanis illee deebiin jaritti kan lamaantu wal jaalate malee amma deebii kennaniiru maatiin ishee garuu jaarsummaan immoo ergames immoo Irmeellaan baay'ee gammaddee haasofti ofirraa buutee jechuudha. Naan galuu anaaf haa ta'u malee gaa'ii rakkoon qabaatu jedhee jira. Obboloota qaba kallattii baay'eedhaan jedhee jira. Roobeelis immoo aniyyuu meekassasuufan tureeyyuu inniyyuu immoo sin immoo dursitanii kassastanii Ruutaan achitti manadhaatti galchitee aniyyuu nan dhiise malee saayii biruman darbeef malee ati isaanis kassasu baasawween jechuudha. In komata biraameen sirriitti jechuudha. Eenyutti immoo komataa ifaatti jechuudha. Ifaa akkoon dhukkubaa amma barbaadeyyuu Abiraam waan gaarii hin goone yoo jedheyyuu jechuudha. In dhukkubamu obboleessa namatanii obboleessatti haadhoo namatanii Roobeel dogoggora guddaa hojjette. Maaliyyuu haa ta'u maali Abiraam hin jibbu baasawween namoonni kana dubbatu nagarree kana ka hordoftoota na jabeessaa daraa Waaqa maal hubannaa ta'u.